eebbisuun barbaada asuma waldaa keenyatti dhalatanii guddatanii har'ammoo tajaajilaa kan jiran faarfattoota keenya warra sagantaa geggeessa warra fiilmii kaasa warra muuziqaa taphatan bifa
bifa adda addaatiin tajaajila kan laatanii Waaqayyoo sana eebbisu. Waaqayyoo inni dhaloota akkasii nuuf kaase immoo bara baraan ulfina argatu. Hammam akkasii gammadan hin beeku. Galanni Kiristoosiif haa ta'u. Baay'eetti qophaa'anii dhufanii nu tajaajilaa jiru. Nummoo harkuma rukutuutu nu rakkisaa jira. Meeda dammaqnee Waaqayyoon karaatti galateeffannu keessaa tokkodha. Waaqayyoon harka rukutuudhaan ulfinni guddinni hoqubaan Waaqaaf lafarratti maqaa isaatiif bara baraan haa ta'u. Harka rukunnee galateeffannu. Ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqayyo gooftaa maccaa, Waaqayyo waaqa qulqulluu, Waaqayyo waaqa jiraata, Waaqayyo waaqa ija keenya duratti seenaa hojjechaa jirtu. Haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Galanni kan keeti, hoqubaan kan keeti, saganni kan keeti. Si galateeffanna. Ijoollee keenya eddeetta si galateeffanna. Balaarraa oolchiteetta si galateeffanna. Jaalala keetiin garaa isaanii qabatteetta si galateeffanna. Hafuura keessaan keessatti dhangalaasteetta si galateeffanna. Balaa saafaa deemurraa oolchiteetta si galateeffanna. Xiyya halkan balali'urraa oolchiteetta si galateeffanna. Gaddaaf walitti qabamne miti si galateeffanna. Gammachuuf ililleedhaaf wal geenyee si galateeffanna. Waaqayyoo galata, Waaqayyoo galata, Waaqayyoo galata. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Yesuus si galateeffanna. Mootii jireenyaa si galateeffanna. Yasa carraa kana nuu laattee si galateeffanna. Yasa miilla kee jalatti walitti nu qabdee si galateeffanna. Yasa garaa ijoollee keenyaa qabattee si galateeffanna. Yasa umrii isaanii dhuunfattee si galateeffanna. Galanni ulfinnoo qubaan Waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Ulfinaan nu gidduu deddeebi'i gooftaatti. Haleluuyaa. Ulfinaan nu gidduu deddeebi'i. Dhiiga Kiristoos Yesuusiin qulqulleessi galata keenya simadhu. Harri guyyaa galataati. Harri guyyaa ililleeti. Harri guyyaa moo'ichaati. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Teessoon kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Si galateeffanna. Yesuus fudhadhu galata keenya. Jajannaa keenya fudhadhu. Weedduu keenya fudhadhu. Si kabajuu keenya fudhadhu. Siif sagaduu keenya fudhadhu. Siif gugguufuu keenya fudhadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni keenya sittaa urgaa'u. Ililleen keenya sittaa urgaa'u. Harka rukutuun keenya sittaa urgaa'u. Sittaa tolu boqodhu. Sittaa tolu aara galfadhu. Sittaa tolu gammadinu gidduutti gooftaa koo. Teessoon kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Carraa kanaaf si haa galatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Waaqayyoo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ergaa dubbadhu jedhamee natti laatamee mata duree jaalala jedhamu irratti mata duree baay'ee jabaa ta'e tokko irratti nuu dubbadhu jedhan ijoolleen kaayyoo waan maatiidhaaf barbaachisu waan dhalootaaf barbaachisu gabaabaanis nitti dubbadha hin dheeressuu waadaadha. Kanaaf hin dhaggeeffanna fudhannee deemnee mana keenyatti gallee irratti hojjenna. Yeroo irratti hojjennu immoo jireenya keenya geeddara, maatii keenya geeddara, gaa'ela keenya geeddara. Sababiinsa sagalee Waaqayyoo isa jiraataadha waan ta'eef, inni humna guddaa qaba waan ta'eef galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Mata dureen ganna kanaa barumsa gannaa yookiin summer campii kanaa jaalala kan jedhudha. Akkuma beektan ijoolleen keenya waggaa waggaatiin yeroo kadhannaa fudhataniiti mata duree nuuf dhiyeessu. Waggaa har'aa jaalala Waaqayyoon sodaachuu kan jedhu ture. Baran immoo kan isaan nuuf fudhatan jaalala Waaqayyoodha. Kan waggaa dhufu immoo nu beeksisu jechuudha. Kanaaf waa'ee jaalalaa irratti jaalalli maatii gidduutti maal fakkaachuu qaba isa jedhu irratti dubbadha. Garuu bu'uura isaarraan jalqaba. Yohaannis 13:34 Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Akka isin wal jaallattan abboommii haaraa isiniif nan kenna. An akkuman isin jaalladhe isinis immoo akka wal jaallattan isin abboomeera. Jaalala yoo waliif qabaattan kanaan namoonni hundinuu akkasin bartoota koo taatan hin beeku jedhe. Akkasin wal jaallattaniif abboommii haaraan isiniif kennaa jedhe. Yesuus jaalalli bara baraan kan turedha, bara baraanis kan jiraatudha. Garuu bartoota isaatiin akkas jedhe abboommii haaraa tokkoon isiniif kenna jedhe. Maalidha jedhanii yeroo dhaggeeffatanii
Abboommi naaraan kuni akkan isin jaalladhetti wal jaalladha. Jaalalli dhuguma gowwaas nama fakkeessa. Mootii waaqaaf lafaa inni Elshaadaay jedhame inni hundumaa danda'u fannoo irratti rarra'uuni gowwaa hin fakkeessa. Isa Eliyaas faarfatudha. Yesus koo michuu garaa koo ana naaf jettee fakkaatte gowwaa'edha. Dhuguma jaalalli gowwaa nama fakkeessa. Okay. Waa'ee maaliif hin dubbadhe isa kana? Jaalala eenyuyyuu ibsuu yoo barbaade Waaqayyoon beekutu irra jira. Waaqayyoo karaa ilma isaa Yesus Kiristoos isa jaalala nutti agarsiise hubachuutu irra jira. Amma daddafee eessattan deema waa'ee dhimma keenyaattan deema. Amma asitti walitti qabamtanii kan jirtan maatiidha. Waa'ee maatiitti ana deema. Amma ijoolleen keenya mata dureen keenya jaalala jedhanii fiilmii guddaa fiilmiin isaanii sa'aatii 2 kan fixudha. Mucaa mootii kan jedhu alatti argitaniittu seenaa jaalalaati. Seenaa jaalalaati. Waa'ee jaalalli barbaachisa. Baratti jaalalli maatii keessaa dhabametti. Barritti jaalalli abbaa manaa fi haadha manaa gidduudhaa dhabametti. Baratti jaalalli waldaa kiristaanaa keessaa gonkumaa raawwatee haqame keessatti ijoolleen keenya jaalala akka alaabaatti fudhatanii ol ka'anii ijoollee akkasiin nuu kenne Kiristoos Yesus bara baraan galateeffamu. Ameen jedha. Ulfinni isaaf haa ta'u. Baay'ee galateeffachuun nurra jira. Ijoolleen addunyaa keessa jiran jaalala jedhanii yerootti isaan xuraa'ummaa walii wajjin fiilmii wajjin AI wajjin waan hundumaa wajjin jaalala barbaacha yerootti raawwatan ijoolleen keenya immoo guddaas xinnaas gara jaalalaatti deebisna jedhanii dadhabbii guddaadhaan seenaa jaalalaa fiilmii jaalalaa nu hojjetanii yerootti nu qopheessanidha. Kanaaf dirqama waa'ee jaalalaa yaaduutu nurra jira. Kanaaf dirqama manatti gallee attamii dubbiin jaalala keenyaa jennee wal gaafachuutu nurra jira. Abbaa manaa fi manaa attamii waa'een jaalala koof jaalala kee qabbanaa'eera moo o'aa jira badaa jira moo lataa jira jedhanii wal gaafachuutu irra jira. Ijoolleef warri attamidha jaalalli jechuutu irra jira. Maatii baay'een amma yoo laaltan ijoolleef warri walitti haasa'uu hin danda'an. Walitti dubbachuu hin danda'an. Calcaliidha. Warri yoo ijoolleetti dubbatan ijoolleen nyaaraan deebisu. Yerootti jaalalli rakkoo ta'edha. Obboleessa obboleetti jaallachuu yerootti dadhabedha. Jaalalli hiriyaa yerootti hafedha. Injiru jechuudha. Kanaaf xinnoo waa'ee jaalalaa dubbanneeti dubbii kana Waaqayyo nu gargaara. Jaalala mana keenyatti deebisna. Jaalala jireenya keenyatti deebisna. Jaalala gaa'ela keenyatti deebisna. Jaalala nuuf ijoollee keenya gidduutti deebisna. Nuuf haa ta'u. In barbaaddu nuuf haa deebisu Waaqayyo. Harka keessan ol kaasaati. Jaalalli anaaf haa deebi'u jedha. Jaalalli mana koottaa deebi'uudha. Jaalalli maatii koottaa deebi'uudha. Yaa jaalalaa sinafeera na keessa buufadhu na dhaali na mo'i. Ameen. Hallelujah. Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa kan ijoolleematti dubbachaa oolla. Ijoolleen abboomamuudhaaniti jaalala isaanii agarsiisu. Kiristoos akkas jedhe yoo na jaallattu taataniif abboommii koo eegaa. Namni Kiristoosin sin jaalladha jedhee faarfatu mallattoonsaa abboomamuudha. Isa kanatti Waaqayyo nu haa gargaaru. Isa jalqabaatti sin deebisee nan raawwadha. Jaalalli aarsaa malee hin jiru. Jaalalli maal gaafata? Aarsaa baachuu gaafata. Kanaaf dhumarratti jireenya keenya qorree haa ilaallu. Hammam an nama jaalalaati. Hammamiin Kiristoosin fakkaadha. Hammamiin maatii kootiif fakkeenyummaa agarsiisaa jiraadha. Kanaaf Waaqayyo tokko keenya keessatti jaalala isaa haa dhangalaasu. Waaqayyo sinaa eebbisu ulfaadha.
maqaadhuma kee tarraa kan Maqaan koo kana hiriyaan Waasiyoon jedhama. As immoo akka pirinsipaalittiin gaggeessaa ture jechuudha sadarkaan kana. mee akka mana amantaa Protestaantii biiftuu Booleetitti mee waan kana keessumayyuu barnoota ijoollee barnoota xumuranii ganna immoo maatii bira ba'an asitti isin ogummaa adda addaa barsiisaa turtanii mee kaayyummaa waliigalaa jalqaba manni amantaa Protestaantii biiftuu Boolee waan kana qopheesseef maalinni waa'eedhuma mana amantaa biiftuu Boolee walii wal qabsiise. Waldaa kana keessatti asumatti keessatti guddadhe so akkaataatti inni jalqabe akkamidha numa keessaati hiriyootuma keenya keessaati yeroo sagantaan hin jiraanne yookaan immoo manni barumsaa yeroo hin jiraanne yeroo baay'ee hiriyoonni keenya fiilmii ilaaluudhaan dabarsu jechuudha. Kanaaf barsiistuun keenya Leensaa Guddinaa turte isheen kan nu barsiistu jechuudha. Isheen yeroo baay'ee nu gaafatti akkam ture torban keessa yeroo jedhamnu yeroo baay'ee ganna irratti kan isheedhaaf deebisnu gaarii ture fiilmii amma kanaa ilaallee jennaan. So fiilmii 6 fiilmii 7 torban keessatti gara fiilmii 15 faa yeroo itti ilaalantu ture ijoolleen jechuudha. Kanaaf kanarraan kan ka'e immoo ammamii yeroo keenya akka qisaasaa jiru akka itti fayyadamaa hin jirre barteetu gara waldaatti dhufne wanta teekiirraa yookaan immoo iskiriiniirraatii fagaanne akka mana waaqayyoo keessatti wal jaallachaa wanta nun barannus immoo barachaa akka nuni dabarsinu kan godhamee fi kanaaf ture jechuudha jalqaba. mee wixiniiwwan manni barumsaa kun keessumattuu daa'imman walitti qabee baatii lamaaf leenjisu wixiniiwwan akkamitti yookitti sabjektoota akkamii fa'aadha kan inni irratti xiyyeeffatee barsiisu? So subjectii gara garaa qabna. Inni tokko Bible study dha. Bible study of course mana amantaadhaas gatii ta'ee fi macaafa qulqulluu akkuma beezii keenyattidha kan nun qabannee jirru foundationii keenya godhannee jechuudha. So inni jira. Kan biraan immoo ija kaayyoo kan jedhamutu jira. So life skillii gara garaa yeroo itti baratanidha. Ijoolleen wanta jalaati amma fakkeenyaaf wayyaan isaanii yoo jalaa cite akka itti suphuu danda'anii ijoolleen baay'ee si'anan beekanii ijoolleen especially Finfinnee keessatti guddatanii so laayifii isaanii keessatti wanta isaan barbaachisu skillii garaa garaa isa ta'e barsiisaa turre jechuudha ija kaayyoo keessatti. Inni biraan immoo book clubidha. Book club keessatti immoo amma aadaanii dubbisuu hin jiru yeroo baay'ee ilaalle asifachee ilaalle ijoolleen keenya iskiriinii matti fiigu malee dubbisatti yookaan immoo macaafatti fiiganii so kilaasiin tokko hundumti isaaniiyyuu macaafa tokko assaayindii ta'ee macaafa akka fixanii fi yeroo itti isaan immoo kilaasii isaanii irratti immoo akka diskasii godhanii fi wanta adda addaa akkasiifaa jira jechuudha. Inni kan biraan immoo bobboca adda addaatu jira arts and crafts jenna so bobboca gara garaa siilii ta'uu danda'a wanta isaanii keessa jiru akka isaan baasanii fi kilaasiin akkasiifaa jira. STEM science technology engineering fi maths kan jedhamus jira. Inni immoo hojii kalaqa isaanii akka isaan jabeeffataniif akka isaanii barataniif kan godhamedha jechuudha. Wanti kun erga jalqabe waggaa meeqa fala kuusaa jira? Dhugaa dubbachuudhaaf akkas jedheeyyuu beeku amma ani ijoollee xinnooman ture anis yeroo jalqabamu gara kutaa 7 faan ture yeroo jalqabamu kuni so gara waggaa 15 faan ta'a jedhee mana yaada so amma ammaatti garuu
xinnoodhaan jalqabne garuu amma stage kana ga'uudhaaf wanta baay'ee keessa darbinedha jechuudha kan amma isaatii kana. Bara kanaaf barattoota meeqa kan isin barsiisaa turtan baatii lamaaf? Gara ijoollee 600dha kan qabnu. So 600tu registered ta'e garuu immoo gara nama 200tu immoo wait list keessa ture jechuudha. So garuu kan sirriitti ijoolleen kan dhufee kan barachaa ture gara ijoollee 600dha. Mee feedbackiin hookittiin deebiin maatii irraa argattanii fi jajjabinni isaan kennan waan kun akka itti fufuuf maal dhaabu maatiin? Maatiin baay'ee nu wajjiniin turanii dhugaa dubbachuudhaaf jechuun kaayyoo isaa beeku. Kaayyoo ittiin ijoollee isaanii irratti immoo jijjiirama jiruus arganiiru gatii ta'ee fi karaa adda addaatiin nu gargaaraa turaniiru. Nyaata hojjechuudhaanis ta'ee security ta'uudhaanis ta'ee wanta isaan qabanii wanta ogummaa isaan qaban hundumaadhaan nu gargaaraa turaniiru. Laachuudhaanis ta'ee horii isaanii laachuudhaanii skillii isaanii laachuudhaanii wanta adda addaadhaan nu gargaaraa turaniiru. Ulfaadhu yaada nu godhe. Galatoomne. Hayyee maqaa keessan? Maqaan koo Agewigna bisaan jedhama. Hayyee mee egaa manni amantaa Pirotestaantii biiftuu boolee egaa barattoota asitti walitti qabee baatii lama barsiisaa ture har'a eebbisiisaa jira. San keessaa maatiin keessanillee asitti barachaa akka ture odeeffannee jirra. Mee maaltu isin kakaasee barattoota keessan baatii lama barkaas tursiistan isin? Egaa waldaan kun waldaa keenya sagantaa waldaan keenya baastu sirriimatti beekna. Hojii isaan hojjetanii qofaatti otoo hin taane gadi baasanii maatii wajjiniin mari'achaatu as ga'ee jechuudha. Sababa kanaa maalirratti akka isaan hojjetan sirriitti gatii beennuu fi samar kaampii mana barumsaa caalaa asitti irra fayyadamoo ta'uu jennee waan yaanneef gara kanatti finneera. Mee akka maatiitti ijoolleen keenya yookiin daa'imman kun baatii lamaan kanaaf maal fayyadaman jettaniitti kan isin akka ijootti as ergitan? Egaa amma biyya lafaa kan balleessaa jiru akkuma beekamu sooshaal miidiyaadha. Yeroo mana ta'anitti yeroo dheeraa iskiriinii irra taa'u sanarraallee baraaramaniiru. Sodaa Waaqayyoo keessa isaanii lixeera. Ijoollee wajjin carraa wal arganii walii wajjiniin taphachuu argataniiru. Keessumatti immoo tiraanspoortiin manaa kaasee amma asitti amma waldaatti fidaa. Cireen isaanii asitti qophaa'aa fi laaqanni isaanii asitti qophaa'aa fi kanaaf ijoolleef baay'ee mijataa ture. Ijoolleen keenya immoo gammadoo turanii sun immoo baay'ee nu gammachiiseera. Mee maatiileewwan birootiif daa'imman isaanii yeroo isaanii kan qinqisaasan keessumattuu baatii gannaa maatiin yeroo mana turanitti yeroo isaanii akka dhimmoota adda addaatiin hin balleessine maal dhaamtu? An dhaamsee ani qabu dhaabbileen amantii keessumatti dhaabbileen Pirotestaantii waldaa qabanii waldaa jiru hundumaa keessatti akkuma waldaa keenyaa namoota waldaa isaanii keessa jiranii akka isaan walitti dhufanii hojii kana hojjetanii qindeessuu irratti barumsa qopheessuu irratti muuxannoon illee yoo barbaachise dhufanii waldaa keenya irraa fudhachuudhaan wanta asitti hojjetame ilaalanii waan gaarii kana hirmaatanii akka isaanis itti fufanii dhaloota wanti hamaan fuula isaa dura dhaabatee jiru kan baraaruu akka isaan danda'aniin dhaamsa koo dabarfadha. Ulfaadha galatoomaa. Galatooma. Hayyee maqaa keessan irraa kan? Maqaan koo Caaltuu Qannaa jedhama. Mee gaheen keessan maalidha sinas keessatti? Ani koree maatii ijoollee keessan jira. Addumaan immoo warra nyaata irratti qindeessituudhaan. Maatiin keessan asitti barachaa jiran hammam baay'inni isaanii? Kan koo ijoolleen koo ijoollee afuridha. Waggaa isheen jalqabaama yuunivarsiitii galteetti garuu waggaa 3 kaatee waldaa kana keessa jirti. Ijoollee Kaayyoo keessatti guddatte. Kanaaf ijoollee 4 qaba. Kanumti asitti nuun iyyuu maatii mayyuu asitti gashee ijoollee keenya laalleeti. Beektu yeroo kana ijoolleen haala isheen irra jirtu dhaloota amma dhaloota sana maatiinis deggerree harmootii 40 as keessa oola. Ciree nyaachisuu, laaqana nyaachisuu harmootii 40 as keessa oola. Kana gochuun maaliif ijoollee lammii tokko ijoollee 4 5 qaba as keessaa. Kanaaf ijoollee keenya deggeruuf as oollaa. Kanaaf waan guddaa baay'ee guddaa irraa arganneerra nu. Mee akka addaatti dhaamsa isin qabdan dhumarratti hoo jiraata? An akka addaatti dhaamsan qabu biyyuma keenyaaf mootummaas dabalatee kana muuxannoo waldaa biiftuu boolee irraa muuxannoo fudhatee addoo hundumaatti waldaan biraan illee humna hin qabu yoo ta'e mootummaan bukkee dhaabbatee waan kana akkan hojjetu jedha. Maaliif ijoollee keenyatti itti fayyee ijoolleen keenya irraa immoo nuti itti fayye. Garaa keenya jireenya keenyatti itti fayyee kanaaf waldaan biraan adaraa mootummaanis bukkee dhaabbatee akka inni muuxannoo kana waldaa kanarraa fudhatuun dhaamsa guddaa godhee dhaaman.
Fadha galatoomaa. Yaata. Hayyee maqaa kee irraa kan. Maqaan kiyya Boontuu Kadir jedhama. Hojii keeti. Barsiiftuu STEMidha. Hayyee mee erga mana kanatti barsiisuu jalqabde hagam taatee jirtu? Baranaan eegalee Marsaa jalqabaati. marsaa jalqabaati. Mee wanti addaati mana barumsaa kana keessatti argite yookiin immoo akka as dhuftee barsiistuuf si kakaase maalidha? Wanti addaa as samar kaampii kana keessatti jiru ijoolleen xiyyeeffannoo addaa qabu, jaalala walitti mul'isu, akkasumas waan haarawaa barachuuf, waan haarawaa arguudhaaf ijoollee baay'ee tattaaffii godhanidha. Wanta haarawaa arguu barbaadu, so wanti sun namatti tola. Mee maal fa'aa irratti wanti isin qabiyyeewwan isin irratti barsiistan maal fa'i? Ani barsiiftuu STEM waan ta'eef saayinsii, teeknooloojii, injiinaringii fi maatsii irratti barsiisa. Saayinsii wantoota akka soolaar siisteemiidhaan wal qabatanii akkasumas wantoota teeknooloojii, roobootii, artifishaal inteliijensii, maatsii keessaa immoo aljeebraan akkamitti akka hojjetamu ijoollee umrii isaaniitiin akkaataa qoqqoodinsa umrii isaaniitiin akkasitti barsiifna. Mooroof teeknooloojiidhaan wantoota wal qabatanii irratti barsiifna. Yeroo teeknooloojiidhaan barsiistan keessatti keessumattuu meeshaaleewwan teeknooloojii saffisa teeknooloojii amma akka waliigalaatti haala qabatamaa jiru wal qabate meeshaaleewwan isin fayyadamtan hangaan hamma barbaachisaa ta'e qixaawaadha. Meeshaan hamma barbaachisaa ta'etti nuuf kennamaa provide nu godhu dursineetti itti himneeti nuuf kennama. Ani ijoollee umrii isaanii 7 hamma 10 barsiisa. Wantoota salphaa tiyooriidhaan baratan akkamitti harka isaaniitiin hojjechuu danda'u. Pazilii garaagaraa yookiin gaaffiilee garaagaraa critical thinking karaa ta'een akkamitti deebisuu danda'u kan jedhu irratti maatsii irratti akkasumas roobootiin akkamitti hojjetama kan jedhu haala salphaa ta'e moodeloota isaa hojjannee daree keessatti moodeloota isaa hojjetaa akkasitti akka shaakalan goona. Haala kanatti moodeela san hojjechuudhaaf meeshaaleen nu barbaachisu hundumaa nuuf kennama. Hanga amma barattoota barsiistan keessatti bu'aa gaarii argame jettanii yaaddan akka addaatti maalidha? Barattoonni baay'ee qabatu, waan baratamu hundumaa dafanii qabatu. Tiyoorii isaa gaafa barsiifne dafanii jijjiiruu ni danda'u. Gara moodeeliitti roobootiin hojjetaniiranii akkasumas meeshaalee garaagaraa hojjetaniiranii deebi'amee gaafa qormaata irratti isaan madaallu waan gahaa isaan irraa arganneera. Kana jechuun immoo gara fuulduraa umrii isaaniitii olitti barataa gaafa deemanii kana caalaa waan haaraa hojjechuu ni danda'u. Ofii isaaniitti immoo of gargaaranii waan haaraa yaaduus ni danda'u jechuudha. Saayinsiidhaan wal qabateeti. Dhumarratti dhaamsa yoo qabatte? Dhaamsi ani qabu Mucaan Kaayyoo iddoo baay'ee gaariidha. Iddoo ijoollee itti kunuunfamaniiti baay'ee dursi ijoolleedhaaf kennama. Kanaafuu ijoolleen gamana yoo dhufan saayinsii ni baratu akkasumas art and craftii wantoonni barumsoonni biroos ni jiru. Kanaafuu dhufanii haa ilaalanii ni jaallatu. Barattoonni keenyas ciccimoo waan ta'aniif wal gargaaruun jaalala walitti mul'isuun barsiisota gidduu jaalalli jirus baay'ee namatti tola waan ta'eef akka dhufanii ilaalan bakka jirutti immoo wanta haarawaa yaaluu irratti akka xiyyeeffatan nan gorsa. Fadha yaadannoo qooddeef. Galatoomaa. Maqaa keessan irraa? Maqaan koo Dr. Lamii Maamoon jedhama. Garee meedikaal tiimii waldaa kanaati jechuudha. Mee gaafa jalqaba gara mana barumsaa kanaa dhuftan keessumattuu akka waldaa biiftuu booleetitti egaa gannoota dheeraadhaaf akka barsiisaa turan odeeffanneeti jirra. Isin yeroo hagamiitirraa kan isin jalqabdanii asitti barsiisuu jalqabdanii bu'aaleewwan as keessatti argamanii hoo maali kan jedhu wal qabsiistanii kaastan? Gareen meedikaal tiimii yeroo dheeraa dura akka ture odeeffannoon qaba. Waggaa dheeraa dura namoota duraan turanii waliin meedikaal tiimii hundeessuudhaan hojiileen garaagaraa hojjetamaa ture. Ani garuu waldaa kana keessa waggaa baay'eedhaaf turullee gara waggaa 8 turullee garuu meedikaal tiimii keessatti hammatamuudhaan hojii sirriitti kan jalqabe naannoo waggaa 2 waggaa tokko waan akkasiidha. Sirriitti immoo diteeyil hojii kana bal'inaan kan hojjechuu jalqabne waggaa kana samer kaampii keessatti immoo bal'inaan aktiivlii kana hirmaachaa jiru samer kaampii ganna kanaati jechuudha. Meedikaal tiimii irratti maalidha wanti isin barsiistan ogummaa maaliiti kan isaan kennaniif? Gareen meedikaal tiimii kuni meedikaal tiimiin waldaa kana ogeeyyii garaagaraa of keessaa qaba. Ogeessota garaagaraa kanneen sabi ispeeshaalistiidha jalqabee ispeeshaalistii hakiima waliigalaa faarmaasii HO narsii kan of keessaa qabudha jechuudha.
So ganna kana hojiilee gurguddaan hojjetaman keessaa kan hojiileen gurguddaa hojjetamanii inni guddaan tokko dabaree daily guyyaa summer camping kun jiru dabaree olii kennuudhaan haga nama tokko nama lama haga nama sadiitti dabareedhaan argamuudhaani hojii first aid yookaan immoo gargaarsa jalqabaa kennamaa ture jechuudha. Akka carraatti waaqayyo baay'ee nu gargaare keezii hamaan hin argamne garuu immoo keeziin baay'een minor case kan minor keeziin baay'inaan argama dhufaa turanii jechuudha. Kanneen akka tonsilii, heedeekii, tonsilaayitisii, mataa bu'uu fa'aa ijoolleen gaafa baay'ee taphatu waan ta'aniif abreeshinii yookaan immoo gogaan qaama isaanii qunca'uudhaan gaafa kufan akka dislokeeshinii fakkaatu keezonni akkasii baay'een turaniiru. Aga guyyaatti aga keezii 30 haga 57tti ilaalaa turre jechuudha. Walumaa gala keezii baay'inni keezii ganna kana ilaalame baay'ee salphaa keezii salphaa ta'ullee baay'eensaa garuu naannoo 800 olii wantoonni akkasii ilaalamaa ture. Kun egaa ijoolleen rakkoon cimaan akka hin geenyee fi yoo ga'eef immoo yookaan haala mijataa keessatti akka isaan baratan yoo ga'e dursinee gargaarsa jalqabaa akka kennamaafii ture. Yoo immoo humna keenyaan yookiin immoo seetaappii waldaa kana keessa jiruun hin kennamu gargaarsisu yoo ta'e gara hospitaalaatti erguudhaan maatii wajjiniin wal quunnamuudhaan kennamaa ture jechuudha. Wantoonni kanaaf barbaachisan dursa meeshaaleen garaagaraa karuma waldaadhaanii yookaan immoo volunteerizimiidhaan akkasuma dooneeshiniidhaan miseensuma garee kanaan yookaan immoo garee waldaatiin wantoonni garaagaraa walitti bu'uudhaan meeshaalee garaagaraa ganna kana guutamaniiru jechuudha. Inni kan biraan hojii guddaan tokko hojjetame garee kanaanii leenjii first aid yookaan CPR for non medical personnel kan jedhamu sadarkaa isaa kan eeggate ispeeshaalistoota qabnuu fi hakiimota qabnuuni hospitaala Finfinnee keessatti argamu tokko wajjiniin dubbachuudhaani haala mijeessuudhaan ijoollee raabaa sadarkaa raabaa irra jiranii barumsa isaan gara fuulduraatiif isaan qopheessuu danda'u leenjiin kun isaaniif kennamee ture jechuudha. Yaada nu godhaniif kan baay'ee galatamaa isinis eebbifamaa. Maqaan koo Simboo Muusaa jedhama. Keerogiraafii fi si'iliif waan bakka akkas. Barachaa turte? Maqaa kan Maqaan koo Faayaa Robalee jedhama. Innaan ani gaafa addana dhufe baay'ee natti toleera. Har'aaf duwwaaf miti garuu baay'ee akkuma gammadee natti argama. Gaafuma hojjedhus keerogiraafiidha. Keerogiraafiis baay'ee natti tola. Shubbisuu isaa natti tola. Garuu carraa argadheera. Carraa koofis waaqayyoon naaf galata. Waan baratan keessaa waan tokko waan asitti nu jechuu dandeessu jira? Amma kan closing dayra. Closing jedhama summer camp baay'ee gaarii ture. Anaas hin jaalladha hundumti keenya hin jaalladha. Keeroo jechuun shaakalaa yeroo closing day way summer show stage irratti baanee in argisiisna maatii keenya irratti akkasii jedhama keeroo. Waan barachaa turtan keessaa wanti yaadatu wanta asitti nu jechuu dandeessu jira? Jira. Faarfannaadha garuu shubbisa miti. Jaalala guddaan jaalatee tokkichaan masaada barsee nuuf laatee jaalalli kun kan bara baraan nu dinqiidha jaalala kanaan isinis wal jaalladha xinnummaa keenyarraan fuutee dhumara jallisaan godhatee machi hundinuu kan abbaati hundumti keenya ijoollee mootii. Galatoomiyaati. Mee keerogiraafiidhaan alatti waan baratte waan bira maal qabdaati? Faarfartu? Jaalala guddaa ani jaallatee mootiin nu barsiistee jireenyaan laaftee
jaalalaaf jettee fannaratti baastee lubbuu keenaaf laatee jireenya kanaatee. Galatoma mee iddoo tokkotti immoo faarfannaa tokko nuuf jedha sagalee keessan ol kaasatti arfan keessan. Dhiiga Yesuusii tokko taaneerra gargariin baanu wal jaallanneerra ni tokkodha gargariin baanu ni tokkodha gargariin baanu. Galatoma ulfaadha. Ati sulfaadhu. Galatoma ayyee.